irraa baradhu. Barreessaan Kabbabee Garramaa. Ashamaa akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota keenya, nagaan jaalalli bakka jirtanitti isin faana haa jiraatu isiniin jenna. Qophii keenya mata duree irraa baradhu jettu qabannee isiniif dhufne. Isinis hanga xumuraatti akka nu waliin turtanii akkasuma hiriyoota keessaniif laayik sheer gochuun akka nu deeggartan kabajaan isin gaafanna. Dubartii tokkotu ture. Dubartiin kun bultii ishiititti baay'ee gaddite. Bultii ishiititti baay'ee gadduurrees kan ka'e abbaa manaa ishii akkamitti akka ofirraa ajjeeftu malachaa bulte. Erga halkan kana malachaa bultee ganama oboroon kaatee gara mana haadha ishii deemtee akkamitti akka namni tokkoyyuu ishii irratti hin beeknetti abbaa manaa ishii ajjeesuu akka dandeessu harmee ishiitiin mari'achuu deemte. Haati ishiis akkamitti akka namni tokkoyyuu ishii irratti hin beekne akka ajjeeftu ishii gorsuuf murteeffatte. Garuu jalqaba irratti wanta ati gochuu qabdutu jira jetteeni. Maalan gochuu qaba harmee koo jettee intallis haadha ishii gaafatte. Yaa intala koo qabxii tokkoffaa irratti hamma abbaa manaa keetiin haraaramuu qabda. Sababiin isaa iyyuu yoo wal dhabdeen isin jidduu jiraate yoo du'e ishiitu ajjeese jedhanii waan si shakkaniifi. Lammaffaa qulqullina kee eeggadhu, bareeditii miidhagduu ta'e abbaa manaa kee fuulduratti mul'adhu. Sadaffaa kabaji yeroo inni alaa galus simadhu, jaalala isaaf laadhu. Arfaffaa yeroo inni dubbatu gurra ergisii fi dhaggeeffadhu. Hinaaffaa fi yeroo hunda itti dubbachuu kee dhiisi. Garuu kana hundumaa yoo guutte abbaa manaa kee ajjeesuu ni dandeessa ittiin jette. Egaa harmee koo kana guutuu nan danda'a. Akkamitti akkan ajjeesu duwwaa natti himeetteeni. Haati ishiis egaa kana guutatii kana immoo hammuma nyaata isaaf laattu nyaata isaa keessatti xixiqqeessitii kenniif. Egaa summiin kun immoo suuta adeemsa keessa ajjeesuu waan danda'uufi ettee summii fuutee kenniteefi. Intallis waan haati ishii jetteen qabxii arfan sanas guutatii hammuma nyaata isaa kennitus qoricha summii sana nyaata isaatti xixiqqeessitee naqaa kennaafii turte. Turtii ji'a tokko booda boo'atii gara mana harmee ishii deemte. Harmee ishiitiin akkas jette, harmee koo hamma akka abbaan manaa koo du'u hin barbaadu. Anis isa dhabee jiraachuu hin danda'u. Jaalalli ani qabuu fi jaalalli inni naa qabu baay'ee dabalameera. Kanaafuu harmee koo summii ati naa kennite sun abbaa manaa koo na jalaa ajjeesuu hin danda'a laata ittiin jette. Boo'uu ishii utuu walirraan kutin itti fufte. Harmeen ishiis lakki intala koo ani summii miti kanan sii kenne sukkaara tumamaadha malee summiin ani sii kenne garuu qabxiilee arfan sanaadha. Egaa abbaa manaa jaalalaa fi kunuunsa yoo godhaniif akkasitti akka nama jaalatu hubatteerta miti. Egaa summiin ani sii kenne qabxiilee arfan santu akka suuta ajjeesee jaalalaa fi waliigaltee keessan dabalaa deeme argite. Kanaafuu intala koo atis kanarraa barattee abbaa manaa keetiif dubartii gaarii taatee akka jiraattu abdiin qaba jettee haati intala ishii akka ishiin abbaa manaa ishiif nama gaarii taatee jiraattu gorsitee jedhama. Egaa hiriyoota keenya qophii kanarraa waa hedduu akka hubannuu fi waa hedduu akka barannus abdii guddaa qabna. Isinis hiriyoota keessaniif laayik sheer gochuun akka nu wajjin turtan abdii guddaa qabna. Qophii biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.